Ashamaa harka fuudhii kun kadaawwachaa jirtan Oro Yus jedhama. Sagantaa Oro Yus irraati waliin keessummaa tokko Oromiyaa irraa qabna. An isin keessummeessaa jiru Obsaa Aliiti. Kanaafuu kallattiidhaan karaa keessummaa keenyatti isin dabarsina. Mee maqaa kee ibsiiti karaa gaaffii fi deebii keenyatti seenna. Tole, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obsaa Alii na kabajjee meediyaa Oromiyaas irratti naaf yeroo keetiif hedduu galatoomisin jecha. Ani maqaan kiyya Obsaa Ahmadiini. Garuu namoonni hedduun Obsaa Tiknoon na beekanii. Meediyaa irratti maqaan ittiin beekamu Obsaa Tiknoodha. Akkasii galatoomi waan asirratti naaf jirtu. Tole, Obsaa Ahmadiin odeeffannoo dheengaddaa Obsaan Ahmadiin qabamee jira. Karaa mana hidhaatti deemaa jira kan jiru fuula feesbuukaati irratti anillee maxxanseetiin ture. Waan kana namoonni hedduun addaan baafachuudhaaf barbaadaa jira. Kanaaf mee akkamitti si qabanii maaliif sababni qabamuu keessanii maal ture mee nuuf ibsi. Okay, galatoomi Obsaa Alii gaaffii bareedduu na gaafatte. Finfinnee keessatti Finfinnee tana keessa uummanni keenya buqqaatonni naannoo Somaalee irraa buqqa'anii gara Finfinnee kana keessa tarafa Finfinnee jiran hedduu rakkataa jiru waan agarreef wanni san hedduu nu gaddisiise. Hiriyootuma kiyyaa kaas waliin jiraannu waliin deemnee uummata san laallee waan dandeenyuun uummata san gargaaruu qabnaa waan jiru yaadnee hiriyootuma kiyya waliin wal mari'annee kaanee gara uummata saniitti deemaa turre jechuudha. Tole, uummata bira deemaa turtan sababni itti qabamtan jarri maaliif jecha isin qaban yeroo sanitti? Uummata kana jireenyi isaanii maal fakkaata? Akkamitti jiraachaa jiran? Rakkoo akkamii qaban? Waan jiruus waraabneeti uummata biraan geenyaa janneeti kaameeraa meeshaa gartee ittiin waraabnu takka takkallee fudhannee kaameeraamaaniin keenyallee nu waliin ture. Hiriyoota kiyya waliin jechuudha. Kaanee gara san deemaa turre. Numaa gara sanitti deemu jidduutti nama Oromoo tokko garree namni kun nama seenaa beeku. Nama kana waliin osoo karaa deemnu nama kana waliin dubbanne. Osoo nama kana waliin haasofnu namni kun nama gartee seenaa Finfinnee beeku. Seenaa Oromoon dur akkam turte. Oromoon Finfinnee keessatti dur jireenyi Oromoo dur maal fakkaata? Ammoo maal fakkaata? Waan jiru hedduu namni san nutti haasawee bakka namni san nama hedduu seenaa beeku, nama hedduu cimaa ta'e, namni irraa barachuu danda'u jennee nama san waan yaanneef bakka nama sanirraa waan tokko waraabuu qabnaa jennee jidduutti nama kana waliin dubbanne. Innis bakka rakkoon qabu jee nuuf hayyamee nama san waliin karatti gabbuunee viidiyoo waraabaa turre. Bakka bareedduu takka laalleeti karaa gabbuunee bakka mijjootuu takka qabannee achitti waraabbii jalqabne jechuudha. Bakka numaa waraabaa jiru namni tokko achi dhaabbatee nu laalaa bilbilaan namatti haasawa. Nutis bakka akkasitti laalleeti maali jennee dilas hin cinqabnee dhiifnee gara hojii keenyatti fufnee numaa akkasii waraabaa jirru poolisoonni namni sadii deemaa nu dhufe maal godhu jirtanii nuun jedhan. Bakka wayii waraabu jirra. Waa'uma koronaa waan kana jennee nullee yaada jijjiirre yookaan waan nuti waraabaa turre yoo ta'e dubbii nutti jijjiiruu malan jenneeti waa'uma koronaa vaayirasii waan akkasii irratti dubbachaa jirra jennee. Okay, mee fidaa kaameeraa. Maaliif kaameeraa finne? Biyya kanatti hayyamaan malee waraabuun hin ta'u akkanuma. Kanaafuu seeraan ala dalagaa jirtanii nuun jedhan bakka gara poolis xaabiyaa deemuu qabdan. Okay, nuti hin sodaannu ni deemne jennee kaanee waliin deemne. Kaanee waliin deemnee egaa meeshaa keenya kana hunda fudhannee duraan nu harkaa fuudhuu fedhan isaan nuti isaanii kan nu dinneeti. Meeshaa keenya fudhannee waliin deemnee gara poolis xaabiyaa nu geessanii giseessan. Akka tasaa ta'ee namni achi ture nama Oromooti. Nama Oromoo achitti arganne maali rakkoon keessan maal balleessitanii nuun jedhanii. Waa takka hin balleessine bakka waa'uma takka
nuti yuutuuba qabnaa yuutuuba keenya irra dalaguuf nu viidiyoo waraabaa jiru dhoorkaadha viidiyoo waraabuun jaanii nu qabanii nu fidan. Okay rakkoon qabu taa'aa nuun jaan. Akkasitti eenye eega nagaa itti gaafatamaan dhufee nu gaafate mattaawaqaa keessan fidaa nuun jee mattaawaqaa keenyatti kennine ergasii mattaawaqaa keenya ni ilaale khayriyoota kiyyaas ni ilaale okay isin viidiyoo maaliif waraabdan? Isin meediyaaf dalaydan moo maali? Lakki meediyaaf hin dalaynu nuti yuutuuba qabna yuutuuba irratti dalayna. Okay yuutuuba irratti yoo dalaydan akkanumaan viidiyoo waraabuun hin ayyamamu waraqaa qabaachuu qabdanii waraqaa ayyamaa qabdanii nuun jaan. Waraqaa ayyamaa hin qabnu garuu waraqaan itti barachaa ture kaameeraa akkaataa itti waraaban editara akkaataa itti waraaban waraqaan gartee kana dura tireedingii itti fudhachaa ture niin qaba jeetiin baasee agarsiise. Kaameeraamaaniin keenyallee baasee itti agarsiise. San booda kaameeraamaaniin keenyallee waraqaa ittiin barate waan qabuuf innillee waraqaa san agarsiise. Kuni humaan fayyadu kun akka isin ogummaa waan kanaa qabdan ibsa malee hayyama waan kanaa qabaachuu keessan waan hin ibsineef isin banqa hidhamuu qabdan nuun jaani. Maaliif hidhamnaa nuti waan kana hin beeknu anillee yeroo dhiyoon Suudii dhufe waan kana waan keessa hin beekneef kalaas fuulduraaf hayyama ni baafannaa dogongorree jirra. Maaliif hidhamuu qabnaa jennee dubbanne eegana gurbaan Oromoo sanis nurraatti dubbate dhumarratti gaa bakka arra booda ittiin deebinaa waraqaa hayyamaa baafachuu qabdanii yoo arra booda isinii viidiyoo waraabuu qabamtanii as dhuftan ni hidhamtanii waan ja'amuu nu akeekkachiisanii achi booda bakka nu gadhiisanii dhumarra bakka haala saniin bahuu dandeenya jechuudha. Tolee gaariidha baga rabbiin isin baasee isiniin jenna haalli biyya teenyaa hedduu waan nama yaaddeessuuf fuula duraaf waan akkanaa kan akka hayyama itti baafattanii hojjettan abdii qabna. Garuu wanni isin irra jirtan waan jajjabeeffamuu qabu waan uummata keenya gargaaruu fi seenaa nuuf dhiyeessuudhaaf sila isin guruu qaban turanii. Haa ta'u biyya keessatti duubamee haala kana gizee agartuu fi haala sirra ga'ee fi kan namoota adda addaa irra ga'e waliin wal qabatee biyya keessa haalli deemaa jiru keessaafuu Finfinnee sana keessatti maal fakkaata? Qeeroon wareegama guddaa kafalee akkasumas uummanni Oromoo guutuun hiriiraan bahuudhaan dhagaa darbachuudhaan waan qabuun jechuu gabbahee qabsoo godhaa ture qabsoo haalaan finiinsaa ture. Garuu wareegama qeeroon kafale san bakka hin arganne. Amma akkuma beekamu gaa qeeroo hedduutu dhume qeeroo hedduutu miilli caccabee qaamaan kan miidhaman hedduutu jira jechuudha. Akkasumas warreen haadhaa fi abbaa dhabaniis hedduutu jira. Warreen kuni namni waan tokko godheef hin jiru. Sigalee rakkoo keessa jiran. Wareegama isaan kafalan kana rubuusan hin arganne jechuudha rubuusan. Namni maaliif akkana taate maaliif akkana cabte maaliif rakkatte jee hatta deemee isaan gaafate hin jiru. Wareegama qeeroon kafalee itti caccabee lafeen isaa itti hurrootee fidee kana nama biraatu fudhate jechuudha bakka isaa. Qeeroon kan qobsaa'e egaa aangoo fi miti. Uummata Oromoo kan gabrummaa jala jiru kana gabrummaa jalaa baasee waan hiree mataa keenyaa hiree uummata Oromoo kan murteessu Oromoodhaa nuhi malee alagaan sabni biraa dhufee anaatu isinii beeka anaatu hiree keenya nu murteessaa miti. Wanni gartee qeeroon irratti qabsaa'ee dhiiga isaa irratti dhangalaasee lubbuu qaalii itti dhabe. Garuu wareegama qeeroon kafale san ka aangoo adda hiratee akka barbaadetti itti bashannanee itti jiraachaa jiru nama biraati jechuudha. Kanaatu jira egaa biyya keessa kun waan hedduu nama gaddisiisu. Kana faadha ergaan biyyatti dhufe waniin. Haalli uummanni Oromoodhaa Finfinnee keessa jiraatan jiraattonni Finfinneedhaa maalirra akkami jiraachuu jiran jechuun duraan hedduu dararamaa turanii jijjiiramni ni jiramu ammaas uummanni keenya gidirfamaatuma achi keessa jiraachaa jira. Kuni waan gaariidha obsaa. Garuu amma Finfinnee keessatti maqaan Oromoo kabajaa qaba. Akkasumas afaan Oromoo dubbachuun
hedduu kabajaa si godha. Maaliif afaan Oromoo dubbattee namni si hin jiru jechuudha. Dur yoo laallu afaan Oromoo dubbachuun Finfinnee keessatti yakka hedduu rakkisaadha. Si galee kana kanaan bareeda waan akkanaa irratti ilaalle. Gama biraatiin ammoo fakkeenyaa fi biiroo bakka gurguddaa keessattuu bakka akka poolis xaabiyaa kana walumaa galatti biiroolee gurguddoo qabatee irra jiru akka jirutti saba biraati. Uummata Oromoo hin feene, uummata Oromoo harkaa hin feene jechuudha. Waan saniitu jira. Keessattuu amma guyyaa dhiyoo gisee nuti hidhamnu biiroo poolis xaabiyaa yeroo nu geessanii namni Oromoo tokko achi ture. Ka Oromoo achi ture san mee viidiyoo kaameraa keessatti maaltu jira maali ilaallaa jee nu gaafate jechuma hanga san nu dhiyaatee nu gaafachuudhaaf uummanni achi lolaniin jechuudha. Maaliif isaan warri aangoo qabu achi keessatti uummata naftanyaa kana maali viidiyoo dileet goosifte maal godhaa jirte ja'anii lolanii lubbuutti fidan jechuudha isumaa si galee kana kanarratti yoo agartu hedduu nama gaddisiisa. Ka wareegamatti kafalee ka gatii guddaa biyya kanatti kafalee jijjiirama kana fide Oromoodha. Ka gartee ammoo bika gaggaarii qabatee haala gaariitiin itti jiraachaa jiru saba biraati. Akkuma beekamu egaa hayyoonni keenya hedduu ifaajaan qeeroon keenyaas hedduu itti dhumtee jirti. Namoota hedduus dhabne garuu wareegamni kafalamee fi jijjiiramni dhufu wal qixaa miti waliin gitu fuulduraaf gaati jijjiiramni numa dhufa jeetiin abdii qabu. Tole galatoomii mee karaa wanni itti adeemnu biyya galuu keessuu dirraachitti adeemnu mee erga biyya galtee Finfinnee keessa jiraachuu keetii qabu qabnu biyya keessatti hojjetanii jijjiiramuun ni dandahama. Biyya namaatis baay'ee gartee jirta hiriyootan kee warroota achitti hafanis namoota hedduu karaa kuweetii fanaanisa rakkoo keessa jiraachuu dhaga'ee jirra. Mee haalli biyya keessa deemu biyya namaatti wal bira gizee qabdee ilaalti akkamii? Namoonni hedduun bilbilanii na gaafatanii haalli biyya jiru akkamii jijjiiramni ni jira biyya keessatti galanii hojjechuun ni danda'ama. Keessattuu warroonni gartee biyya alaa waliin turre hedduun isaanii akkas jedhanii gaaffii akkanaa kana yeroo hedduu naaf dhiyeessanii amma biyya alaarraa biyya galtee hojjettee jijjiiramuu ni dandeessa. Garuu waa qabaachuu qabda. Maallaqa harkaa qabaachuu qabda. Si galee namni waa qabu dalagatee ati numa jijjiiramaa akka durii sanii mitini. Biyya alaarraa biyyatti galtee yoo gartee waan ittiin hojjechuu dandeessu qabaatte sirriitti hojjettee ni jijjiiramta. Garuu harka qullaa yoo dhufte egaa wanni ati dalaguu dandeessu hin jiru. Jireenyinis hedduu ulfaata. Bakka namni waa qabuutu hojjechuu danda'a jechuudha biyya keessatti. Tole dhumarratti mee waliigalatti dhaamsi ati uummata Oromoo biyya alaatii fi biyya keessa jiraniif dhaamtu maali? Okay, dhumarratti dhaamsanii nan dhaamu ka hojiitti jirus akka jabaatee hojii isaa hojjetu. Ammallee ganaatu hafa. Ganaa akka gartee namoonni tokko duraan bilisoomnee jirra bakka jaansanii mitini jechuudha. Giseen biyya dhufe. Amma gaafaan Suudii ture jijjiiramni dhufee bilisoomnee jirra bakka kanaachi ka qabsoodhaaf gaarii jirus galuu qabaa. Kanaachi qabsoon dhaabbachuu qabdi. Bilisoomnee jirra waan ja'amuutu hedduu dhagaa ture garuu wanni san sirrii akka hin taaneen arge jechuu eegaan biyya dhufe. Uummanni Oromoo maal godhuu qaba duuba? Uummanni Oromoo jabaatee ka hojiitti jiru hojii isaa jabeessee hojjechuu qaba. Gartee dhaaba jijjiirama ni fida. Oromoo gartee
gabrummaa jalaa ni baasa jeetti amanu gargaaru qaba. Fuulduraaf gaa inshaallah abdiin ni jira jeetiin yaada. Galatoomii maqaa hordoftoota kiyyaatiin hedduun baay'iseetiin si galatoomfadhaa. Asirratti naaf argamuu keetiif hedduu galatoomii. Yeroo biraa wal garuu tahaa asumaan nageettiin siin jira. Hayyee atilleen asirratti naaf yeroo keetiif galatoomii ulfaadhuus.